Harka fayyaa keessanii egaa akkuma kanaan dura jalqabee ture har'a kutaa itti aantu drawing tools kan jedhu kutaa lammaffaa isaa ilaalla jechuudha. Qabiyyee kanaan dura ibsin irratti akkamittiin laayinii akka kaasnu poolilaayinii fi laayinii gidduu garaagarummaan isaa maalidha, rektaangilii fi pooligooniin maal akka ta'ee fi sarkilii akkamiin kaasuu akka dandeenyu ilaallee jirra. Har'a ellipse, region, hatch, gradient, multi-line text kan jedhu tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Kanaaf obsaan ellipsii kaasuuf inni jalqabaa ellipsii jechuun akkuma asirratti argitan kana ellipsiin diyaametirii 2 kan inni qabu. Jalqabaa ellipsiin keenya dalga ciisamoo ol dhaabbata kan jedhu jalqaba murteessuu qabna. Dalga ciisee jira waan ta'eef meejara aksisiin isaa 60, maayinariin isaa immoo 30. Koornerii jalqabaa eessaa kaasnee garamitti kaasna kan jedhu murteessina. Iddoon kun amma poointii jalqabaati jechuudha. Poointii kanarraa gara kanattiin kaasuu barbaade waan ta'eef poointii kana nan murteessa jechuudha. Inni itti aanee jiru koornerii sattaanee jiru yookiin isa lammaffaa kana murteessa iddoo kanaa jechuudha. Kana jechuun distaansii asii kaasee aga jiru asii jiru kana itti ida'ee murteessaa jechuudha. So steepii kana hordofuun ellipsii barbaanne kaasuun ni danda'ama jechuudha. Jalqabaa 60 jenneeti. Wanti dagatamuu hin qabne ellipsii yeroo kaasnu jalqaba diyaametirii isa guddaa erga gashinee booddee lammaffaa irratti immoo raadiyeesii maayinara aksisii gashinaa jechuudha. Diyaametiiriin isaa 20 yoo ta'e maayinara aksis raadiyeesii isaa 10 hin gashaa jechuudha. 10 gaafa hin gashuu ellipsii kana fakkaatuun argadhaa jechuudha. Egaa akkuma salphaatti ellipsii awutokaadiidhaan kaasuun hin danda'ama jechuudha. Ellipsii kana dhaabbii isaa yoo ilaalle amma dalga ciisee jira. Kana gara akka inni ol dhaabbatu gochuu yoo barbaade iddoo kana rotate kan jedhu jira. Rotate yeroo filadhu eessa qabee akka naannessu jalqaba objekticha itti agarsiisuun qaba. Sana booddee eessa qabee akka naannessu na gaafata. Utuma yookiin handhuura isaa qabee naannessuu barbaade handhuura isaa sana gaafa filadhu itti aanee immoo aangiliin ittiin naannessuu barbaade sana na gaafata jechuudha. Utuun 45 gasheeti kana fakkaataa jechuudha. Aangilii garaagaraa yoo gashinee ilaaluun ni danda'ama. Irra deebi'ee yookiin immoo kana filadhees deemuu ni danda'a. Rotate kan jedhu koomaandii sana yoo filadhu eessa qabee akka naannessu na gaafata. Handhuura isaa qabee naannessuun barbaade 90 godheeti gara 90 digriitti jijjiirama jechuudha. Kutaa kana keessatti kan ilaallu akkamittiin bal'ina nuu kenname tokko dallaa akka sirriitti itti ijaarra jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti waan argaa jirtan kana yoo ilaalle laayiniin kuniif laayiniin kun sirriitti wal qabachuusaa wanti nuni ittiin beeknu hin jiru. Kanaafuu tarii walirra taa'ee ta'uu danda'a yookiin immoo laayinii tokkotu bendi ta'ee hojjetame ta'uu danda'a. Iddoo kanatti akkas dachaafamee hojjetame yoo ta'e laayiniin kuni keessi isaa kun kiloosididha yookiin cufamaadha jechuudha. Garuu walirra taa'ee jira yoo ta'e dallaan kun sirriitti ijaaramee hin jiru. Iddoo kana gidduu qaawwaan jira jechuudha. Kanaafuu eeriyaa kana yoo region yoo goone malee keessumaa 3D kaasuu hin dandeenyu. Lammaffaa immoo keessa isaa hatch gochuu hin dandeenyu yookiin sectional view isaa argisiisuu yoo barbaanne regionii miti ta'e naan gochuu hin dandeenyu jechuudha. So kana gochuuf inni jalqabaa maal goonaa regionii filachuun dura objektiin jiraachuu qaba. Kanaafuu deemni regionii filannaa. Regionii erga filannee booddee objektii sana select goona. Kana select gochuuf immoo tokko laayinii kana select goona jechuudha. Kana booddee ergi hunduma isaa active goonee booddee maal goonaa keyboard irraa enter yoo jennu hundumti isaa laayinii tokko ta'a jechuudha. Laayinii fayyadameetuun kaasee dalgee isaa 60 olee isaa immoo 30 direction agarsiisaa. Irra deebi'ee ammas 60 caa keyboard irraa enter yoo jedhee kan kana fakkaatuun argadhaa jechuudha. Ishee kana zoom goonee eeriyaa barbaanne yookiin bal'ina barbaanne fidannee zoom gochuu dandeenya jechuudha. Kana egaa amma laayinii kana isinitti agarsiisuu fi jalqabaa ituun kana filadheeti laayiniin kun aktiivii ta'ee inni kaan immoo akkuma jirutti tura jechuudha. Kana jechuun laayiniin jalqabaa fi laayiniin lammaffaa yookiin warri kaanii wal qabatanii walitti hin jiranii jechuudha. Akka isaan
laayinii tokko ta'aniif yookiin laayiniin tokko akka waan ofirra dacha'eetti faayidaan riijinii inni guddaan tokko closed area yookiin bal'ina cufame tokko iddoo kanatti jechuudha. Inni lammaffaan immoo objektii tokko yookiin objektii bifa kana qabu kaasnee booddee gara 3 dimensionalitti jijjiiruu yoo barbaanne yoo riijiniitti hin jijjiirree gara 3D'tti tole jedheen jijjiiramu jechuudha. Kanaafuu haaldureen jalqaba godhamuu qabu yoo jiruu qabna yoo ta'u dide immoo poolilaayiniin kaasuu qabna jechuudha. Kanaaf steeppiin nuti ittiin riijiniitti jijjiirru inni jalqabaa riijin kan jedhu ishee kanadha. Komaandiin ishee kana filanna. Select object waan jedhuu fi laayinii akka objektiitti lakkaa'a. Click gaafan godhu laayiniin kun aktiif ta'a warra kaan garuu akka jiranitti turu. Kanaaf akkuma kana filadhee waliin geessisuun qabaa jechuudha. Tootaalii objektii 4tu filatamee jira. Al tokko laayinii tokko filattanii laayinii isa kan biraatti gaafa ceetanii inni jalqaba filattan sun gadhiisuu waan danda'uuf shiftii qabdanii itti fufuu qabdu jechuudha. Enter gaafan jedhu laayiniin kun ammoo akka jirutti naannee wal qabatee jira. Kana gochuu mirkaneessuuf immoo irratti gaafan kiliik godhu hundumti isaa wal faana ifee. Inni sadaffaanii hachiidha. Inni kuni riijinii irraa itti fufee kan nu fedha. Objektiin tokko jalqaba utuu riijin hin ta'in hachi gochuu hin dandeenyu. Kanaafuu isteeppii keenya keessatti riijin goonee yookiin immoo jalqabuma irratti poolilaayinii fayyadamnee hojjenne yoo ta'e asuma kaasnee itti fufuu dandeenya. Garuu laayinii fayyadamnee hojjenne yoo ta'e jalqabaa riijiniitti jijjiirree sana booddee hachi gochuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaatu odeeffannoo paaterniitiin yookiin akkaataa ittiin hachi goonu kana kan nutti argisiisu filannoo ni dhufa. Filannoo sana keessaa paaternii erga filannee booddee kan maateriyaaliitti illee garaa aangiliin ittiin nuti hachi goonu jira. Iskeeliin isaallee jira. Erga kana murteeffannee booddee add peak point kan jettu filannoo gaafa filannu hin badaa jechuudha. Sana booddee gidduu objektii keenya deemnee kiliik gaafa goonu deebi'ee dhufa dialoog booksiin sun. Sana booddee jechuudha. So okay gaafa jennu hachiitti jijjiiramaa jechuudha. Hachii foormi gochuu fi hachiin akkuma beektanii drawingii tokko keessoo isaa argisiisuuf yookiin immoo isa sectional view jedhamu sana argisiisuuf kan nuti fayyadamnu keessaa mala tokko yoo ta'u akkaataa nuti itti hachi goonu kun paaternii isaa maateriyaalii gara maateriyaaliitti illee garaa ta'uu danda'a. Hachiin ishee kana ishee irratti kiliik goona. Sana booddee wanti kana fakkaatu dhufa. Odeeffannoon dhimma drawingii keenya yookiin waan nuti hachi gochuuf qophoofne kuni paaternii akkamiin hachi goonaa iskeelii kamiin aangilii kamiin kan jedhu iddoo kanatti murteeffannaa jechuudha. Kanaaf as keessaa yoon barbaade gosi ittiin hachi godhamu paaternii garaagaraa predefined kan ta'an as keessa jijjiiru kan maateriyaalii ituu kan biriiksii ilaallee iddoo kanatti argaa jirtu biriiksiin kana fakkaata. Sana booddee irratti walii galeera yoon ta'e deemeen add peak points kan jedhamu filadha jechuudha. Kiliik gaafan godhu keessoo objektii sana internal point isaa filadudha. Kanaafuu keessa isaatti gaafan kiliik godhu naanna'ee daangaan isaan kun inni fa'aa aktiif ta'a jechuudha. Innati filattee fi inni argaa jiru kun tokko raayiree nu gaafachaa jira yookiin akka nu mirkaneeffannuu fi nurraa inputii eegaa jira jechuudha. Kanaaf irratti walii galle enter jenna. Deebi'ee dhufaa jechuudha inni silaa sun. Sana booddee okay jenna jechuudha. Asuma irratti akka agartanitti maaltu uumamee jira jechuudha. Biriikii irraa kan uumame sectional view argee foormi ta'ee jira jechuudha. Yoo barbaanne asirratti kiliik goonee keessoo kanatti kiliik goonee delete gochuu hin dandeenya. Maateriyaalii ani barbaade yookiin keessoo isaa argisiisuu barbaade kun maateriyaalii kan biraadha yoo ta'e keessaa balleessee san sila hachi godhe balleessee irra deebi'anii hachii filadha. Hachii gaafan filadhu wanti silaa sun deebi'ee dhufa. As keessaa irra jalqabaa irra ture yookiin immoo by default kan inni irra tuman kana filadheeti. Kan aga yeroo baay'ee kutaa keessatti waan barannu waan kana fakkaatu wayiidha. Kun kan istiiliidha. Sana booddee add peak point gaafan jiru tokko keessoo isaan filadha. Enter gaafan jiru deebi'ee dhufa. Okay. Sana booddee akkasittiin hachi gochuun hin danda'ama jechuudha. Kutaa har'aa keessatti inni itti aanee jiru giraadiyeentiidha. Giraadiyentii fi hachiin isteeppii wal fakkaataadha kan inni qabu. Hachiin sectional view argisiisuuf maateriyaalii gara maateriyaaliitti garaa akkaataan itti
wanta tokko hachi goonu giraadiyentiin garuu qalama dibuudha gidduunsa. So qalama dibuu waan ta'eef steeppii wal fakkaataadha. Jalqaba objektiin keenya riijin ta'uu qaba. Erga riijin goonee booddee gara steeppota kanaatti yoo deemnee akka salphaatti gidduu isaa qalama dibuu dandeenya. Gosa qalama barbaanne jechuudha. Giraadiyentiin deemsisaa kan hachii wajjin wal fakkaata. Ishee kana jechuudha mallattoon ishee. Kaayyoon isaa keessa halluu dibuudha. Halluu barbaanne keessa isaa dibuu yoo barbaanne steeppii masala hachii fayyadamne sanaanii giraadiyentii kan jedhu filanne immoo keessa isaa qalama barbaanneef dibuu dandeenya jechuudha. Hachii fi giraadiyentiin akkasirratti ilaaltanii wal bira jira. Yoo barbaade kana filachuu ni danda'a. Barbaade kana gochuu ni danda'a. Yoo barbaade immoo drawing toolsii keessaa asiis wal bira jiru jechuudha. Kanaaf halluun barbaade iddoo kana filachuu ni danda'a. Halluun gosa baay'ee jira. Iddoo kanallee moodela isaa jijjiiruun ni danda'ama. Persentii isaallee jijjiiruun ni danda'ama. Satureeshinii waan hundumaa kontirool gochuun ni danda'ama. Color indexiin iddoo kanallee jira. True color index, color book iddoo kana jijjiira waan ta'eef amma iddoo kana toon keessa isaa diimaa dibuu barbaadeeti. Okay jira. Sana booddee ishee gosa kana toon barbaade add peak point jedha deeme. Gidduu isaa gaafa kilik godhu enter jira. Booddee okay gaafa kalarii kana fakkaatu naa dibamaa jechuudha. Kutaa sarara keessatti inni xumuramaa inni tekstii barreessina yookiin wanta barbaachisu barreeffama barbaannu akkamiin irratti barreessina kan jedhudha. Egaa barreeffama kana barreessuuf inni jalqabaa deemnee multi line tekstii sana filannoo sana gaafa filannu maal barbaada specify the starting of the text jechuun iddoo kana dhufeen kilik yoon godhe iddoo kana jalqaba jechuudha. Sana booddee gara kanatti gaafa banuu fi gidduu sanatti akka barreessuu fi odeeffannoo waa'ee barreeffama keenya nutti murteeffachuu dandeenyu sana qabatee dhufu ni dhufa jechuudha. So sana booddee inni kun odeeffannoon kun heetii barreeffama yookiin dheerina barreeffama keenyaa ta'uu danda'a. Smooliidha moo kaapitaaliidha kan jedhu kiiboordii irraa murteessina. Sana booddee kalarii barreeffama keenyaa murteessuu dandeenya. Erga kana murteeffannee booddee barreessuu jalqabna jechuudha. Barreessuu jalqabnee sana booddee okay jennee keessaa baanu barreeffamni akkaataa nuun barbaanne taayitil bilookiidhaa kaasee drawingiin tokko yoo section goone illee pointiitti section goone sana cutting plane fayyadamnee kallattii isaallee argisiisuu fi barreeffamni ni barbaachisa. Odeeffannoo gadi fageenyaan kaa'uu yoo barbaanne bifa barreeffamaan lafa nutti keenyu iddoo hedduu jira waan ta'eef bill of material, bill of quantity ta'uu danda'a. Kanaafuu drawing keenya irratti akkamittiin AutoCAD fayyadamnee barreessina kan jedhu mee wal faana ilaalu. Multi line text kan jedhamu kanadha. Kana gaafa filannu akkuma sila laallee eessaa kaasee barreeffama kana jalqabu yookiin koornerii sanatti argisiisedha gaafataa jira. Iddoo kana barbaade gara kanatti barreessuun barbaade yoo ta'e diraa gochuutu hin ta'in jallisii mangoototaa jira. Kilik gaafa godhu foonti staayiliin jira, foonti saayiziin jira, kalariin jira, walirraa fageenyi sarara barreeffamaa jira, eessaa garamitti akka barreeffamu jira, waan hedduu jira. Kun hundumti isaa AutoCAD irraa multi line text keessatti argama jechuudha. Mee barreeffama istaayilii barreeffamaa keessaa Times New Roman kan jedhu sanarratti isaan barreessinu. Foonti saayizii immoo tun 4 jedheeti. Halluu isaa immoo biluu tun jedheeti. Keenyarraa kaapsiitti yoo buune kaapitaalii ta'a jechuudha. AutoCAD. Sana booddee okay gaafa jennu barreeffamni keenya kan iddoo kana dhufaa jechuudha. Barreeffama kana akka barbaannetti control gochuu dandeenya. Kana jechuun barreeffamni kun tarii foonti saayiziin isaan guddate yoo ta'e asuma irratti double click gochuun filannee booddee lakkoofsa kana deemnee hir'isuu dandeenya jechuudha. Tun sadiitti gadi buusee okay dheetii barreeffamni kun gadi bu'aa jechuudha. Yoon barbaade barreeffama kana halluu isaa jijjiiruu yoon barbaade as dhufee ready toon jedheeti akkas ta'uu hin danda'a jechuudha. Maal kana qofaa naannessuu illee hin danda'ama. Kanaaf aangilii barbaannee naannessuu kaa'uu dandeenya. Rotate kan jiru iddoo kana jira. Sana booddee 90 degree qofaadha kan naanna'u jiru. Maaliif iddoo kana ortoon banamee jira waan ta'eef kan barbaadetti naannessuu nan danda'a. Utuun 45 naannessee kana fakkaataa jechuudha. Dallaa keessaa na jalaa bahee jira. Kanaafuu gara dallaatti darbuuf immoo iddoo kana move kan jedhu jira. Move kana fayyadamee
objectii kana butuu nan danda'a jechuudha. Lafan barbaade geessuu nan danda'a. Haala baasuu nan danda'a. Iddoo kana kaa'uu nan danda'a. Kanaafuu karaa akkasiin barreeffama keenya control gochuu dandeenya jechuudha. Galatoomaa.